Afrikaatti saba guddaa hamma kana guddatu keessa sabni bal'aa ta'e guddaa ta'e utuu jiru wal qixxaanna jedhee gaafatu yoo jiraate uummata Oromoo qofaa jedhan. Si caalaan fudhadha akka baay'ina kootiitti kan jedhu utuu hin taane qixa taana jedhee kan gaafatu. Anis afaan kootiin nan fayyadama jedhee kan gaafatu. Afaan kootiin hin fayyadama jedhee kan gaafatu saba kanadha. Uummata eenyu yoo jedhame uummata Oromoodha. Nama irratti dhiibbaa uumuu kan hin barbaanne, nama irratti waa fe'uu kan hin barbaanne wal qixxummaatti kan amanu. Dhuguma abbootii gadaa abbaa gadaa dhugaa yoo jiraate ati sii keessa abbaan gadaas hundumti keessan ani kunoo fuula miidiyaa kanaa dura dhaabadheen isinitti himaa mootummaadhaanis adaraa mirga keenya nuu kabajeedha. Akka mirga keenya nuu kabajaniidhaaf afaan keenyaan dubbannee waaqeffannaa afaan keenyaan dubbannee kadhannaa mirga keenya nuu kabajeedha nuu gaafadhaa warri mootummaa isin dhaga'uu danda'u. Inni kan biraan isin warroota laga ce'anii daangaa ce'anii uummata keenya doorsan mana keenya dhufanii mana keessa isin doorsaa jiran kanas mootummaadhaan nurraa dhowwii yoo nurraan dhowwan ta'e immoo ofirraa dhowwinaa itti nu himaa. An kana irraa kan isin dabarsuu barbaada guyyaa irraa. Kanaan dura lubni tokko wanti qabatamaatti dhageenye gaafa nuti gaaffii tokko kaasnu shugguxii cabaallee ta'uu qabatanii akka dhuftanii tajaajila kennitan otoo hin durfamin dursaa jedhee hanga ajaja kennutti amma kanatti gaameera tokko jedha. Inni lammaffaan amma jiraatti asii ol dhaadhechuudhaaf miti kanan kana jechuu barbaade bakka waan hojjechuu dandeenyuudhaafi waan amanu waan ofitti amanu waan isinitti amanu waan abbootii gadaatti amanu waan luboota keenyatti amanu waan abboota keenyatti amanu fan akkasitti haasawa malee dhaadhechuudhaaf miti lafa duwwaattis miti kan nuti dhaadhechaa jirruuf abboonni waan nu fuuldura jiraniifidha. Waan abboonni fuuldura jiraniif hin sodaatinaati wanta abboonni nuun jedhan sana haa dhaggeeffannu wanta isaan jedhan sana hojiitti haa hiiknu bakka hojiitti haa hiiknu ijjennoo haa qabaannu har'aas dhufnee asitti raafamnee asitti harka rukunnee galuun nu barbaachisu darbeera inni barree harka rukutanii galan sun amma hojiidha kan nurraa barbaachisu hojii. Amma caamsaan dhuftu kun caamsaa isee durii miti. Caamsaan fuula keenya dura jirtu kuni caamsaa isee kaleessa dheengadda waggaa darbe beennu toon taane caamsaan amma fuula keenya dura jiru kun caamsaa ishee kan biraadha jechuudha. Ishee uummanni Oromoo keessumaa amantoonni Ortodoksii ija kan biraadhaan ilaallu waan ta'eef ishee qofa irratti xiyyeeffachuu barbaadeetan. Mana kiristaanaa keenya keessatti rakkooleen bulchiinsa gaarii baay'inaan gaafa lakkaa'amaa turan. Gaafa barsiisa mana kiristaanaa keenyaatiin ala taabotatu samii irraa gadi roobee bokkaa taabotaatu roobee jedhanii uummata Oromoo magaalaa kana naannaa kanarraati lafarraa buqqisaa turan. Manni kiristaanaa keenya maqaa qabachuu hin qabne gaafa seen Oromoota biratti qabatte kutaan lallabaa biyyi lallabaa tokko hangafa Phaaphaasii tokkittiin buluu qabu 5 6 4 ramadamee gaafa taa'u afaan dhalootaa ittiin barsiifamuu qabuun barsiisuu dhiisuu keenyarraan kan ka'e hooloti baay'een mana kiristaanaa keenya keessaa ba'anii iddoo biraatti gaafa isaan godaanan manni kiristaanaa keenya fakkaattiin Kiristoosiin fakkaatte hundi keenya iyyuu fakkaatte bareedoo too qabdu aadaa filtee afaan filtee akkasiin fudhattu eenyummaa filtee akkasiin fudhattu gaafa ta'u rakkoon kun gaafa lafa qabataa adeemu dubbiin kun kuufamaa deeme jechuudha. Kuufamuu isaarraa kan ka'e moo lafa narra gahaa jiru kana namni bulchinaan ilaaleera jedhee yaada. Tarii immoo hamma har'aarra kanarra teenyeeyyuu kan dubbiin kun hin galleef jira ammayyuu. Saba kana tuffatee kan ilaalu maal fiddi jedhee kan ilaalu. Akkuma barreessaan Sinodoosii duraanii kun dubbatan maal fide uummata akkuma jedhan har'as maal fiddi jedhee kan dubbatu. Sabi kun maal fide jedhee saba guddaa kana tuffatee kan ilaalu. Dheengadda gaafa manni kiristaanaa keenya taabotatu addinatti bu'e sulultatti taabotatu bu'e addina keessa taabotatu jira jedhanii ittiin lafa Oromoo saamanii ittiin bataskaana dhaabanii imbasii siyaasaa ofii isaaniitti ijaarratan bakka bultii ofii isaaniitti ijaarratanii waardiyyaadhaa kaasanii hamma hojjetoota bulchiinsaa hundumaatti ilmaaniif sanyii isaanii gaafa ka'an gadda kan hin labsine har'a garuu afaan kootiin hin baradha dhugaadhumatti barumsa Kiristoos anas waaqumatu na uume jedhee sabni kun afaan koon barachuun qaba gaafa jedhu garuu
kanaaf gaddan itti labsanii jechuudha. Intentionally gaafa yaannu baay'ee waan namatti dhaga'amudha jechuudha. Keessoo keenyatti gaafa deebisne yaannu ajandaan kun ajandaa akka salphaatti haasofnu miti. Kan dubbiin hin galle farrayyuu maal godhaa? Addana taa'ee kan marrajaa qabbaayin jira. Garee biraaf kan dhiphatu. Biddeenuma har'a nyaatee buluuf jecha. Dhugaadha itti ulfaachuu danda'ama jireenyi ammaas keessaa baanee gimbiin Dambidolloon Naqamte bal'inaan mari'atee jira. Marii sana miidiyaan kan dhageessan jirtu kan hin dhageenye immoo gara miidiyaanis dabarsuu danda'a. Garuu akka qabatamaa keenyaatti immoo haalli qabatamaa keenya addanatti nu yoon tulfaate eenyummaa keenya nu gachisiisaayidha. Of dagachuu qabnaayidha. Amma akka kanatti yoo kan itti fufnu ta'e ijoolleen keenya amantaatti hin guddattiidha. Aadaa ishee kan hin fakkaanneen, afaan ishee hin fakkaanneen, eenyummaa ishee hin fakkaanneen dararamaa darbaa darboo ishee hin fakkaanne dhaalchisaa akkamitti ijoollee fi ilmaan keenya obboloonni keenya amantii ishee dhugaa ishee homaa tokkoyyuu mudaa tokko kan hin qabne kan akkamittiin dhaloota biraan ga'uu dandeenya kan jedhu gaafa yaaddan fallii fi inni xumura ta'uu kan qabu sirriitti gurmaa'udha. Sirriitti gurmoofnee rakkinni keenya maanni rakkoo adda baasnee beeknee amma addana dhufne miti maanni immoo rakkina addana nu fidu dhugaa ammata mana waaqayyoo keessaa badaa jira. Qajeelfamanni kiristaanaa ittiin buluu qabdutu dabaa jira. Kanaaf walitti dhufnee rakkina kana nuyi bar saba Profeesar Mararaa Guddinaatu waan ajaa'ibaa tokko jedhan. Akka Afriikaatti saba guddaa hamma kana guddatu keessa sabni bal'aa ta'ee guddaa ta'ee utuu jiru wal qixxaanna jedhee gaafatu yoo jiraate uummata Oromoo qofaa jedhan. Si caalaan fudhadha akka baay'ina kootiitti kan jedhu utuu hin taane qixa taana jedhee kan gaafatu. Anis afaan kootiin nan fayyadama jedhee kan gaafatu. Afaan kootiin hin fayyadama jedhee kan gaafatu saba kanadha. Uummata eenyu yoo jedhame uummata Oromoodha. Nama irratti dhiibbaa uumuu kan hin barbaanne, nama irratti waa fe'uu kan hin barbaanne wal qixxummaatti kan amanu. Baay'inaan aadaaf duudhaan isaayyuu bu'uura kiristaanummaa kan sirriitti eeggate jechuudha. Saba akkasii kana keessaa uumamuun carroomuudha dhugaa dubbachuufaani baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kanaaf gaa caamsaan isheen itti jirtu kun isheen fuula keenya dura jirtu kun caamsaa akkamittiin eegaa jirruudhaan galmi walgahii kanaas kan inni baay'ee barbaadu jedhee yaadu caamsaa fuula keenya dura jirtu kana sirriitti akka xiyyeeffanne eenyu tokko eenyoo abbootiin keenya nuu muudaman kun waaqayyo guyyaa isaa eegee akkuma raawwatu abbootiin keenya nuu muudamaniiru abbootii phaaphaasota kana fudhanneerra lapheedhaan simanneerra waaqayyo carraa kanaan abboota kana nuu muude galanni guddaan isaaf haa ta'u. Baay'ee gammachuu guddaadhaan simanneerra nuun qofa iyyuu hin taane Oromummaan kan tokko nu godha amantaa biraa kan hordofan hundiyyuu lapheedhaan fudhataniiru isaan kanan deebi'ee dudda duuba deebisa. Lakkii anumatu abbaasii ta'a abbaan aadaa kee beeku abbaan afaan kee beeku abbaan eenyummaa kee beeku kun abbaasii ta'uu hin danda'u jedhee kan dhufu hin yaadamu jechuudha. Kanaaf immoo uummanni kan biraa murteeffateera akka magaalaa Shaggarittis murteeffachuu nu gaafata. Tarii hoggansa mana kiristaanarra kan jirtan tajaajilarra kan jirtan bakka adda addaarra kan jirtan mana bartuu sanbataa keessatti gahee adda addaa kan qabdan obboloon addina keessa jirtan hundumtuuyyuu awareness uumuun hojii hubannoo namaaf uumuun gaafate waa'ee afaan kee dubbattu sanyummaatti kan sifarra jirutu jira. Amma kun sanyummaa nu godha taanaan afaan keenyaan fayyadamnaan afaan keenyaan barannaan sanyummaa nu godha zaranyaa nu godha taanaan nu haa godhu maal rakkina qaba. Nama kan biraatu hin godhin nuuni eenyummaan keenya aadaan keenya kan biraatti nu geessa taanaan seeyyoo amannee fudhannee darbu waan ta'eef caamsaan kun ija guddaan kan eenyuu fi bu'uura araaraatti itti walii galameen baay'ee bu'uurri araaraa geggeeffamaa kan jirretti hin beekan amma namni baay'een qabxii wal falmisiisu qabxii ja'affaadha jedha. Qabxii ja'affaa ta'uu hin taane qabxiin tokkoffaayyuu deemaa hin jiru. Qabxiin lammaffaan deemaa hin jiru. Bu'uurumti araaraatti walii galame inni kan biraan hojii irratti hiikamaa hin jiru. Qabxii ja'affaa qofa miti. Qabxiin inni kaan hojiitti hiikamaa hin jiru waliigalteen araaraa. Eega gaafa walii galameeti hojii sochii hojjetamaa jiru nagarre yoo ammeenya ta'e malee. Amma namni baay'een callisanii jiru jedha. Jarri gaafa callisan hojiitti jiru. Gaafa callisan sirriitti nama barbaadan funaananii gara kawaalaatti erganii jiru. Afaan barbaadan kaanii akka barbaadamutti dhaqee saba kana bituufii danda'u kan qopheeffatan. Kaa'atanii jiru. Uummanni garuu dammaqeera. Dammaqinni keenya akka nurra buluuf abbootii keenya kana
mirkaneessaa isa jedhaa jennu waan isaan ittiin maqaa barbaadan isa waamanii nu mirkaneessuu isa jennu waan godhan isaantu beekaa garuu abbootii nu muudaman kana abbootii waaqayyo guyyaa isaa eegee abbootii nu kaaseen abbootii nu baay'ise kana lapheedhaan akka fudhannee fi isaan ilalas abbootii biraa akka hin barbaanneef akka hin feene sirriitti ejjennoo keenya mirkaneessuu barbaanna. Fuula duraafis sinodoosni biyya kana geggeessaa jiru kuni rakkoo mana kiristaanaa kanaaf amma odeeffannoon ba'aa jirtu kan biraan maal jedhaa caamsaa kana maqaa adda addaatiin hojiin akka harkarraatti wanta nu baay'ateef waan hin danda'amneef yeroo taanutti dabarsanii guyyaa biraa immoo ajandaa uummataa irraanfachiisaa adeemuu kan jedhu kan ajandaan ishuudhaan jiru jechuudha. Caamsaa kanatti sochiin tokko yoo akka hin jalqabnetti yoo ummati dhiibbaan uummataa cimee dhufe warruma qopheessan fuula irratti fiduuf daataa warra kamiitiin warra boota keenya muudamaniitiin warra kana fudhannu warra kana qopheeffannee ilaalatti jedhan. Gama kan biraatiin immoo yeroo kana waan hin danda'amne fuula irratti kan dabarsinee fi fuula irratti kan hojjennu ta'uudhaaf jedhanii haalli itti dhoksaatti mari'atan kun ifatti beekamee waan jiruuf uummanni keenya dammaqina kaleessa jalqabeen har'a yuutuu duuban deebiin dubbittiin dubbii jabduu waan taateef dhugaadhumatti naaffii mana waaqayyootiif quuqama mana waaqayyootiif akkuma kaanee jirru har'as dabarlee dhugaa dubbannee lafa nutti dheebuluu qabna. Oromoon akkas waan jiruuf dhugaa dubbataniitu lafa dheebulu waan jiruuf akka ittiin akka deemnu haa ta'u sooshaal miidiyaan akka magaala shaggaritti sirriitti aweernasii akka nu hojjetu asumaan waamicha koo himuu barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Inni kan biraa kan attaansee kan dubbadhu ani baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Mukatu qoxxoo maal godhee jallaa muka keenyaatu nutti galagalee cirii badduu nu baasee jedhe. Waa'ee namaa nu nama maa yaasaa jirra. Waa'ee nama sagamaatti quba qabnee yaasaa jirra. Unuma keessaati kan nu gurguree kan nu fixee birrii bira darbuu dadhabee garuu qaba qabeenyi sumarraa ittiin kadhatanii xilaa qabatanii karaa dhaabatanii fakkoo qulqullootaa qabatanii kadhatanii isuma immoo deebisanii ittiin bitanii bitamee arra ittiin maal jechaa jira bitameeruti gurguramaa jira arra deebisee uummati keenya maal jechuu barbaadeetanii hormi waan hin goone uummata keenya tuttuti isuma uummata keenya kee jiru nuuf hojjetaa nuuf dubbata dhee uummati keenya shumee kaawwatee tayitaara godhatuti deebisee acha galagalee uummata keenya fixaa jira uummata keenya balleessaa jira. Kun immoo maal bukkee darbuu dadhabeeti birrii bukkee darbuu dadhabeeti. Inni maal yaadu jiree birrii sharra argatee fakkeenyaaf ani yoon faarfataa ta'ee hara dhaqee faarfadheetii bitamee birrii sharra argadhee itti nyaadhee bulu duwwaa sana duwwaa yaada. Uummanni keenya magaala shaggar keessa jiru of ta'ee naannoo isaa baaskaana isaa eeggachuu qaba. Magaala amma mana qulqullummaa keessa kan jiru kakuu bidiruu waaqayyoo isa dhugaa otoo hin ta'in taabota dhugaa otoo hin ta'in sinaapperii massaaraatu guuree jiraacha keessa boombiitu jira mana qulqullummaa keessa. Kanaaf uummanni keenya magaala shaggar guutummaa keessa jiru hundumti isaa wal ta'ee jechuudha. Walga'iin kun illee waddina ga'een dhaabatiin magaala shaggar guutummaa keessatti geggeeffamuu akka qabuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Inni kan biraa uummanni keenya mana qulqullummaa isaa bakka jirutti tokko lamaadhaan ijoollee dargaggoota gurmeeffatee ijoolloonni dargaggoonni mana qulqullummaa sana keessa tajaajilan yoo dhuguma of beekanii dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo gurmaa'anii jechaa jiru ta'e maal gochuu qabuun jedha magaala shaggar guutummaa keessatti mana qulqullummaa isaanii eeggachuu qabu mirga isaanii kabachifachuu qabuun jedhan amma guyyaa haaraan wadee taa'aa jirraa buraayyuun haarametti walgahii kan biraa taa'amaa jira kan nuun faalleessu jechuudha walgahii kan biraa geggeeffamaa jira maqaa namaa hin dhabanii abbootuma keenya keessa baaphoota keenya keessaa jiru walgahii kan geggeessaa jiran amma jiru jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha buraayyuun haaramitti inni kun immoo maanyi godinaalee oromiyaa guutummaa keessa magaala shaggar keessaa namoota lama maabara qiddusaanii jedhamanii kan jiran waammatanii hunduma isaa keessaa jechuudha. Godinaalee garaagaraa aanaadha waammatanii mana qulqullummaa waammatanii walgahii geggeessaa jiru amma yeroo kana jechuudha. Odeeffannoo dhugaa jira. Odeessa akka dhugaa jiru jechuudha. Inni kan biraan kan jechuu barbaadu uummanni keenya hundumtuu of ga'ee akka jiraatuuf abbootiin gadaa dhuguma abbootii gadaa abbaa gadaa dhugaa yoo jiraate ati siiqqees abbaan gadaas hundumti keessan ani kunoo fuula miidiyaa kanaa dura dhaabadheen isinitti himaa mootummaadhaanis adaraa mirga keenya nuu kabajeedha. Akka mirga keenya nuu kabajaniidhaaf afaan keenyaan dubbannee waaqeffannaa afaan keenyaan dubbannee kadhannaa mirga keenya nuu kabajeedha nuu gaafadhaa warri mootummaa isin dhaga'uu danda'u. Inni kan biraan isin warroota laga ce'anii daangaa ce'anii uummata keenya doorsan mana keenya dhufanii mana keessa isin doorsaa jiran kanas mootummaadhaan nurraa dhowwii
yoo nurraan dhugan ta'e immoo ofirraa dhowinaa itti nu hima an kana irraa kan dabarsuu barbaada guyyaa irraa yoon dogoggore dhiifama naaf godha ani mucaa wallaaladha waan ta'eef jechuudha abboonni hundumti keessan dhaloota lammaffaa mataan keessan gurraacharraa gara harreetti jijjiirame hin jirtu waan ta'eef hubannoodhaan mana qulqullummaa keessa immoo ani silxaa dukkannaa qabaa qeessummaarra kan jiran immoo baay'ee isaanii nu bukkee jiru waan ta'eef nu gidduu jiru waan ta'eef abbaa keenya irraa jalqabanii kana jechuun barbaada kanaaf uummanni keenya immoo ol ta'ee yeroo ammaa kana magaala shaggarii ibsa ejjennoo arra bahe kana qabatee magaala shaggar hundumaa irratti iyyuu xaafoottis anamoo nan dhiyaadha ijoollee naannoo kanaatti baay'ee dhiyeenya qaba waan ta'eef hin gurmeessina ijoolleen haa gurmaa'anii bakka bakka isaan jiretti magaalaa xaafoottis galmi dargaggoo guutummaa jira waan ta'eef walga'iin waamamu sulultatti illee akkasuma buraayyuutti illee duukamitti illee galaayitti illee magaalaa shaggar guutummaa hundumaa keessatti akka gaggeeffamu jechuun barbaada. Inni kan biraan ofii kooti kanan jedhan gahee keenya hundumtuu dargaggoon hundumtuu immoo naannoo jirutti dabiri jirutti gahee keenya akka baasnu jechuun barbaada yaadan qabu isuma kanaadha guddaa galatooma. Egaa jaalleewwan waan baay'ee kaasaniiru waan baay'ee dubbataniiru anis wanti na quuquu fi dhugaan yookiin gaaffiin uummata Oromoo irraa ka'u maal akka ta'e wantan beekuuf wantan dhagee gurraa qabu waan jiruuf isa kana uummanni keenya akka walii galaatti isaa ta'u namoota amantaa kana amanan qofa bichaa otoo hin ta'in uummanni Oromoos akka dhaga'u taasisuuf gahee kiyya bahuufan as gidduutti argame jechuudha. Kana giseen jedhugaa rakkoowwan kanaan dura turanii maal fa'aa jennee lakkoofnee itti dhumnu. Har'a yeroo ammaa kana akkuma jaalleewwan kaasan waan tokko dubbannee gaabbii galuu mana amantaa keessatti maal akka darbu waaqa waaqeffannu kana akkaataa dandeenyetoo ibsachuu dadhabuu keenyaan duubatti hafuun keenya ifadha jechuudha. Isa kanammoo guyyaa har'aa akka afaan keenyaan lallabame afaan keenyaan qulqulluun mana amantaa kun gaggeeffame waaqa keenya waaqa nu uume kana ittiin waaqeffannu yookiin ittiin galateeffannu akka nu taasisu gaaffii keenyadha. Kanarraa ka'uudhaan hamma guyyaa har'aatti waggaa 150 ukkaamamnee dukkana keessa turre har'a immoo dhaloonni keessattuu dhaloonni keenya dhaloonni uummata keenya erga baratee duraan dursa barumsa irraallee ittifamaa ture erga baratee mirgasaa argee mirgasaa baree gaaffii mirgaa gaafachuu eegaleera jechuudha. Gaaffii mirgaa gaafachuu eegale keessaa gaaffiin amantaa afaan ofiitiin dhaggeeffachuun isa tokkodha jechuudha. Isa kanaaf gizee gaaffiin garaagaraa kaa'u keessatti dhiibbaan garaagaraa mana amantaa sana keessatti gaggeeffamaa tureera ammas gaggeeffamaa jira. Kana gizee jennu maalidha? Nuti mana amantaa waaqeffanna jennee gara mana amantaa sana gizee deemnu achi keessatti garuu wanti nu eegu maalidha? Karaa adda addaatiin qindaa'ee mootummaan finxaaleyyii yookiin faannoo isa caakkaatti nam'eetoo jiru seera kabachiisaa jira. Mootummaan isa kana keessaan hin galu arat naxibii wanti cufe hin jiru. Bakka rakkoon jirutti bakka uummanni dhiigaa wal dhangalaasaadhaaf deemutti hammallee mootummaan dhimma kana isa caakkaa bicha otoo hin ta'in isa qindaa'ee mana amantaa kana keessa seeneetoo dhiiga nu dhangalaasuudhaaf qophaa'ee jiru kana isa kana gidduu seeneetoo mootummaan akka ilaalu waamichaan maqaa mana lubummaa Oromiyaatiin waamichaan dhiyeesse. Akkasumas maal waan qabatamaa argite waan jedhamu irratti qabatamaatti ergama walii kennanii walii qindaa'anii qophaa'anii akka jiru kun ifaan bilisaa jechuudha. Kanaan dura lubni tokko wanti qabatamaatti dhageenye gaafa nuti gaaffii tokko kaasnu shugguxii cabaallee ta'uu qabatanii akka dhuftanii tajaajila kennitan otoo hin durfamin dursaa jedhee hanga ajaja kennutti amma kanatti gaameera tokko jedha. Inni lammaffaan amma yeroo ammaa kana profaayilii intinii nama tokkootiin banatanii lakkoofsa tokkoon banatanii aanaa ejeree aanaa hoolota magaalaa hoolotaa mannaggashaa isa kanaan qindaa'anii too walleenjisanii alleenjisu mana amantaa sanadha. Mana amantaarraa qarshiin garaagaraa walitti bu'ee warrateef dhoksaadhaan caakkaa keessatti humna addaa intinii sana mana amantaa sana intini gochuu danda'u ittisuu danda'u akkaataa kanaatiin leenjifatanii qabu jechuudha. Abbaan barbaade dhimma kana qulqulleessuudhaaf yoo yaale ፕሮፋይሊን ፌስቡክ ይረቲ የወሎታ ገነት ወጣቶች የቲቲ ሂጦትና አስተዳደር በደሎች የረመ ካምበነሜ ዋንጅሩፍ ለኮፍሰ ብልብላ አመለ ቃሊት ያን የሆነ ከነኝ ያደን ተኤ
gara fuulduraatti telegiraamaa irratti wantoota garagaraa irratti sheersinii godhuu nan danda'a jechuudha. Jarreen kun maal gochaa jiru? Waraana leenjifachaa jiru. Mana amantaa keessa taa'anii maqaa diqoninnaatiin maqaa maaliitiin caakkaa keessatti nama akkuma mootummaan leenjisu waraana irratti wantoota garagaraa irratti ga'oomsaa jiru jechuudha. Isa kana namoota naannoo sanatti hooggansarra jiran namoota gaaffii manni lubummaa Oromiyaa har'a gaafataa jiru kana gaafachuu qaban isa kana select godhanii yookiin adda baafatanii zirzirii namootaa suuraa wajjiniin harka isaan irratti qabatanii jiru jechuudha. Kanaaf isa kana gidduu mootummaan ingaluu yoo jenne gaafa dhiigni uummataa ganname qofaa miti mootummaan as keessallee galee dhimma kana qulqulleessee too gara seeraatti nu dhiyeessuu akka qabu isa kana ergan dabarsaa. Kan biraa waa'ee abbaa Naatinaa'el jedhamee ka'e gubbaarratti namichi kuni kanaan dura gisee nam bulcha jedheetoo naannoo Wallagga Bahaa fi Shawaa Lixaa bulchu keessatti rakkoon garagaraa mana amantaa kana keessatti nurratti uumame yommuu rakkoo kanaaf iyyata deemne sagalee nama 329 petitionii sassaabneetoo mallattoo namni uummanni bakka nu buusee gisee deemnu keessatti sagalee waan jedhamu dhagaan jirru afaan keenyaan aanu lallabamu gaafa nuti yan sobanii gaaf tokko nan calqabsiisa guyyaa har'aa ta'edhan sobanii dhufanii achi gaanii deebi'an isaan deebinaan hin jiru wanti sun achumaan namni intini baasii sadiin jechuun konkolaataa dhedheeraa kana sadiin naannoo nama 250 wayii kan ta'u muddee 13 bara 2011 gaafa dhangu keessatti makaraa meeqanitti nu hiiksuu didanii gaafa sagadaan nutti ba'anii tine namni kun hojii hin qabu hojii yoo qabattan hojiitti gala hojii yoo dhabdan deemaadhanii too akka hachii nu ari'an kun ragaa tokkodha jechuudha. Kana jechuun maalidha? Gaaffii uummata Oromoon deebisaa afaaniin wanti lallabamaa ture baay'ee garuu uummata Oromoo ukkaamsaa ture waan ta'eef gonkumaan nama kana hin barbaannu. Abbooliin keenya uummata isaaniitiif jecha gaaffii uummata Oromoo qabatanii mudama yeroo darbe kennanii hojiitti akka galan taasifame keessatti ammas taanaan isaaniin ala nama tokko hin barbaannu. Keessumattuu nama waraana uummata Oromoo irratti labsaa ture nama uummata Oromoo tuffii uummata Oromooti akka qabu shiftoota yookiin wantoota garagaraatiin maqaa gadi qicuudhaan uummata keenya irratti jechoota hin taane lallabaa ture har'a deebisnee sinirra keenya sinirratti muunna kan jedhu isa kana gonkumaa uummanni Oromoo hin barbaadu nutis hin barbaannu. Kanaaf mootummaan sagalee kana dhaga'ee akka bakka jirutti nurraa dhaabsisu isa kana cimsineetu hin gaafan. Kan biraa egaa adeemsa kana keessatti egaa hojiidhaaf chocho'amu keessatti wantoota baay'eetu jira, shiira baay'eetu jira. Jaalleewwan kaasaniiru manni amantaa har'a mana galma mililikii ta'etu jira malee dhuguma mana amantaa namni keessattuu uummanni Oromoo keessatti waaqeffatu waan hin taaneef inni kuni daldalaan qabamee karaa garagaraatiin qabamee maallaqni achirraa funaannamu kuni karaa nama isaanii ittiin fidanii qubachiisan waan ta'eef inni kunillee akka dhaabatu jenna. Bara 2011 kana naannoo yookiin magaala lixa Shaggar naannoo nani magaala nani jiru sana keessatti magaala tokkitti keessatti naannoo beeta kiristaanii sagaliitu ijaarran. Naannoo beeta kiristaanii sagaliin kun eenna ijaarramu dhuguma quuqama beeta kiristaanii ijaaruu barbaadaniiti yoo jenne soba gonkumaa. Karaa tooftaa adda addaatiin lafni Oromoo hin qabama. Erga qabamee warrate immoo namoota tajaajilaman jedhaniitoo biyya biraati yookiin naannoo isaaniitii fe'anii fiduu achirra qubachiisu. Erga qubachiisanii booda egaa humna ol ta'e mana sabalaa yookiin bakka sabalaa jedhamee lafni lammaffaan beeta kiristaanii tokkotti bakka lama bakka tokko wantoota garagaraatiin egaa yoo yaalle gara 14 magaala tokko keessatti lafni qabamu jechuun tooftaa ittiin lafni Oromoo ciramee dhumu akka ta'e isa kana uummanni keenya hubateera. Uummata keenyaaf akka nama tokkotti ergananii dabarsu
gaafa manni lubummaa Oromiyaa abbootii kana hundeessee tontineedhu nu caala kan gammadan namoota amantaa keessa jiran saba keenya kan ta'an baga gammaddan jedhanii too nu caala ka'anii kan intini quuqamanii too intini jechaa turan isaanidha jechuudha. Har'as uummanni Oromoo tokkodha. Oromummaadhaan nutti dhufe malee ortodoksummaa qofa waan hin taaneef jaalleewwan uummattoon abbooliin keenya ayyooliin keenya kaleessa gaafa abbootiin kun nu mudaman nu wajjin gammaddan kun borullee galma gahinsa hojii kanaatiif akka nu bira dhaabbattan akkasuma Oromoon tokko ta'uudhaan wal dhagahuudhaan beekama waan ta'eef akka nu wajjiniin taatanii dhimma kana galmaan geenyu jedha. Duraan dursee abbootiin gadaa haadhotiin siiqqee na of galchaa abboonni luboonni immoo na hiikaan siniin jedha. Yaadonni baay'een ka'eeraan yaada isaa kaasuu sana irratti hin xiyyeeffadhu. Yeroo baay'ee garuu gaafa carraa argannu gaafa walga'iidhaaf deemnu osoodhuma boo'icha qofa haasa'uu baanne gara fuulduraatti waan ta'uu qabu waan ta'e walitti kenninee deemuu waan barbaachiseef isan yeroo darbe dabarse isan yeroo darbe narra qunname isan yeroo darbe ta'e haasa'uu irrayyuu wanta fuulduratti ta'uu danda'u haasofnee osoo deemne isatu borus nu ceesa waan ta'eef isarratti osoo xiyyeeffannee gaariidha. Warri walgahii kan carraa argattanis tarii kan nuti haasa'uu qabnu isa sana ta'uu qaba jedhee waan yaaduuf jechuudha. Akka waliigalaatti waa'ee caamsaa yeroo dhufuu kana ani namoonni baay'een akkasaa jedhan malee ani hawwiidhuma ittiin eegus hin qabu. Isuma sirrii isin itti himuudhaaf hawwiidhuma ittiin caamsaa dhufu eeguu hin qabu. Sababni isaa maaliifi wanti dhufuudhaaf deemu waan nu gammachiisu ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Maalirraa eegna amnestii caamsaa dhufurraa abboototiin muudamaniiru galata Waaqayyo maalirraa eegna irree kan biraa. Abboonni muudamaniiru qabna waan ta'eef kan nuti jennu abboonni sun hojiitti nuuf haa ba'an kan jedhu silas ka'eera waan ta'eef caamsaa kana hawwiidhumaan baay'een eegina yoo hawwiidhaan eegdan ta'e hin aartu yoo hawwiidhaan eegdan ta'e mana amantaa keessaa sadarkaa ba'uurra geenya waan ta'eef hawwiidhaan hin eegina murtee gaariin nu dhufettanii hin eegina waan jedhuun qaba ishii sana sirriitti xiyyeeffannoo itti haalaan. Kan biraa gara fuulduraatti ta'uu qaba jedhee kanan yaadu wantoota lama yookaan sadii hin caalle kaaseen asumaan xumura. Inni jalqabaa ijaarsa nu barbaachisa. Ijaarsa. Jarri akkas godhanii mana kiristaanaa keessatti qawwee bitatanii maalii godhatanii maalii jedhanii maal godhanii qabeenya nu caalan qaban qawwee istaanan hin bitan hin barbaachisa taanan. Hin barbaachisa taanan jechuudha. Iddoo qawween barbaachisutti qawwee iddoo wangeelli barbaachisutti wangeela. Bakka sana yeroo darbe luba mitikuu waan isaan kaasantu jira. Namni du'aan iddoo sana teessoo irraa ka'uun barbaachisa ta'e du'aanoo ta'e malee hin ka'uu jedhan. Sinii galaami. Dhuguma du'aan iddoo sana gallakkisuun barbaachisa ta'an du'aan malee hin ka'u bakkee sana. Dhuguma aarsaa lubbuu kanfaluuf barbaachisa ta'an aarsaa lubbuu kanfallu malee wanti sun iddoo sana hin ka'u. Kanaafiyyuu iddoo uleen barbaachisuttis haa qindoomnu nutis qeerroodha nutis bakka. Sodaa isaanii hin qabnu biyya keenyas kabachiisneerra akka qeerrottis abbootiin gadaas jiru abbootii gadaan nu fuuldura jira isaantu nu gaggeessa luboonni jiru isaantu nu gaggeessa isa sanaan sodaa hin qabnu waan barbaadan fidanii haa dhufanii karaa dhufanirra deebi'u kana booda. Warri tarii as keessa sila jedhameera warri shakkamee gaafan sin hin jiru warri odeeffannoo dabarsuudhaaf keessa jiranis hin jiraatan ta'e karaa dhufanirra deebi'u abbaan barbaade qawwee baatee dhufe taanaan qawwee sanaan deebi'ee gala. Kana booda wanti nuti asii ulluuqna ittiin deebinuuf humtuyyuu hin jiru qindaa'uun nurraa barbaachisaadha. Ijaaruun nurraa barbaachisaadha. Gaafa ijaaramnu garuu biddeena ishee har'aa ilaallee osoo hin ta'in boruu keenya ilaallee qindaa'uun nurraa barbaachisaadha. Boruu keenya ilaallee ijaaramuun nurraa barbaachisaadha. Boruu keenya ilaallee jiraachuun nurraa barbaachisaadha. Biddeena har'aa biddeen takkitti nyaannee buluuf jennee bitamuun nurraa hin barbaachisu ijaarsi nurraa barbaachisaa yaada jedhuun qaba. Isa lammaffaan ijaarsa gaafa ijaaru amanamummaan barbaachisaadha. Amanamummaa. Asii yeroo baay'ee erganni nutti kennamee gallee ciisna. Yeroo baay'ee waan taatennuun jedhama gallee rafna. Amanamummaan hin jiru. As teenyeetu wantoota adda addaa odeeffannoo iddoo biraatti dabarsina. Amanamummaan hojii tokko hojjechuu keessatti baay'ee murteessaadha. Amanamummaa kana egaa boruu isan sila siin jedhe boruu keenya murteessuudhaaf illee amanamummaan sun baay'ee nurraa barbaachisa. Amanamummaan barbaachisaadha. Adaraa keessan baay'een keenya gaafa asii gallu dargaggoota walitti qabnee mariisisna. Kan nuti mariisisnu abbootas haa ta'u namoonni akkas gootanoo jiraatan. Kan nuti mariisisnu bakka abaluun qeerroo mariisise abaluun akkas godhe jedhamuudhaaf warreen mariisisnu waan jiruuf amanamummaan haa jiraatu.
Odeeffannoo asii guuraa achiis mana lama warri galan jiru jechuudha. Asiisin guuraa achiisin guuraa iddoo tokkotti mana lama warri galan waan jiru waan ta'eef ishiin sun amanamummaa naa jiraattu adaraa keessan warreen mana lamaa nyaattan adaraa keessan isa nugaa qabeenya Oromoo gahaadha nugaa Oromoo nu biraa haa nyaannu Oromoo nu wajjin haa jiran. Amanamummaan nu barbaachisa. Inni kan biraa ergaa abbootaa dhagahuun barbaachisaadha. Ergaa abbootaa wanta abboonni achiin hin jedhan. Haasan isaan haasan jechi isaan jedhan hundi isaayyuu hiika qabu nuti hiikneeti itti hojjenneera ta'a. Bakka waan biraa intini biraa kireet gochuun nurraa hin barbaachisu. Haasanuma isaan haasaamee ta'a dhaggeeffadha. Piraayim miidiyaa irratti yeroo darbe abbaan keenya eebbifamoo abuna abstaatii osoo hundi isaan haasaan jira. Mee isuma sana bakka isuma qofa dhaggeeffadhaati isuma sana hojiitti haa hiiknusi. Waan hunda gochuu dandeenya bakka. Amma jiratti asii ol dhaadhechuudhaaf mitani kanan kana jechuu barbaade. Bakka waan hojjechuu dandeenyuudhaafi. Waanan amanu waan ofitti amanu waan isinitti amanu waanan abbootii gadaatti amanu waanan luboota keenyatti amanu waanan abboota keenyatti amanuufan akkasitti haasawa malee dhaadachuudhaaf miti. Lafa duwwaattis miti kan nuti dhaadachaa jirruuf abboonni waan nu fuuldura jiraniifidha. Waan abboonni fuuldura jiraniif hin sodaatinaati wanta abboonni nuun jedhan sana haa dhaggeeffannu. Wanta isaan jedhan sana hojiitti haa hiiknu. Bakka hojiitti haa hiiknu. Ijjennoo haa qabaannu. Har'aas dhufnee asitti raafamnee asitti harka rukunnee galuun nu barbaachisu. Darbeera inni barri harka rukutanii galan sun. Amma hojiidha kan nurraa barbaachisu. Hojii. Iddoo jirtanitti warreen waldaalee keessa jirtanis waldaa irra jirtanitti waldaa keessan jabeessaa. Warreen mana lubummaa hooggantan, warreen mana kiristaanaa hooggantan, warreen kutaa lallabaa hooggantan isa sana irra xiyyeeffadhaa. Baay'ee yeroo baay'ee kan nu mudatu gaafa afaan Oromoo kanaan lallabamu gaafa jedhamu. Xiqqoo ishii safara kana kan baay'atu warra Amaariffa dubbatanidha waan ta'eef Oromiffi parsantii 30 haa ta'u Amaariffi parsantii 70 haa ta'u jedhaniitu parsantiidhaan qoodu namoonni baay'een. Kana jechuun ammas maal fe'aa jiru jechuudha Amaariffatu fe'amaa jira jechuudha osoo hin beekin. Maaliif nutu silaa achi hin dhaqne akka silaa achi abbaan kiyya kaasan sana achi hin dhaqne nutu isaantu dhufe maal ta'a yoo isaan parsantii 70 Oromiffa irratti lallabame isaan Oromiffa baran maal dhuguma akka jedhan sana mabraqii yookaan immoo bakakkaan nu rukutaa. Bakakkaan nu rukutu hin jiru Oromiffuma parsantii 70 lallabnee fi isaan Oromiffa haa barani sana booda deemnee parsantii 100 Oromiffaan lallabne Oromiffaan waaqeffannee galla jechuudha. Oromiffa barsiisuu qabna Oromiffaan jarris isa sana taasisuu qabu keessattuu tajaajiltoonni adaraa keessan kana isiniin jedhu parsantiidhaan kan jettan isaan hanqina lallabaa hin qaban isaan hanqina daaqonii hin qaban isaan hanqina qeesii hin qaban kan meeshaa baatee deemu kan shugguxii baatee deemu qeesidha isaaniif nuyi garuu hanqina qabna waan ta'eef nuun nu barsiisaa luboonni warri barsiisota taatan nuun nu barsiisaa nuti hanqina barumsaa qaba waan ta'eef isaan warra qinee zarrafee maalii jedhe sanadha waan ta'eef isaaniif ikkoo barumsi baay'ee hin barbaachisu maaliif hin beeku waan ta'eef nuti barumsa barbaadaa nuun nu barsiisaa parsantii guddaas kanuma keenya taasisaa kan jedhudha inni kan biraa tokkummaa haa qabaanu shaggar siitii jedhamne warri asirraa anis HD keenya haa qabannu wanta asitti haasofne waan dinqatte haasaan dinqootte haa xumurannu wanta immoo alatti ba'uun barbaachise eenyutu baasaa nama beekuuf baasa eenyutu haasaa nama beekutu haasaa ani waan carraa argadheef qofa asitti bahee haasa'uu irra jiraata haasa'uu qabu taanaan luba mitikkuun haasa'uu qabu taanaan abbaan gadaa haati siiqee haasa'uu qabu lubni haasa'uu qabu taanaan jechuudha waan carraa argadheef qofa haasa'uun irraa barbaachisu wanta haasa'amuu qabu wanta alatti ba'uu qabu kan baasuu qabu namuma baasuu qabudha nama haasa'aa beeku nama qindeessuu danda'u ta'uu qaba adaraa keessan yoo tasa keessa haasaa isinitti baay'isa yoo immoo seeras cabse namaaf kalchaan isiniin jedha